49 days to go in this Premier League season. Ciminni liigicha jaallattoota idilaa addunyaa biratti beekamaadha. Akka liigota kaanis salphaatti shaampiyoonaa ta'uun ulfaataadha. Ga'umsa olaanaan hanga dhuma dorgommichaattis ifaajuu nama gaafata. Dhuma torban kanaanis torbeen 18ffaa itti fufuun yoo adeemsifamu dirreen Anfield Road ammoo bakka taphni cimaa torbee kana itti adeemsifamu. Torbee darbee garee Erik ten Hag Man United waliin qabxii kan qooddate Liverpool tapha torbee kanaan dirree Anfield Road fi deeggartoota isaa duratti taphni garee Mikel Arteta Arsenalin keessummeessuun tapha daran hawwii guddaan eegamu. Kilabni kaaba warra London Arsenal waggoota dheeraan booda leenjisaa dargaggeessa Mikel Arteta jalatti qindoomina gaarii mul'isuu irratti argama. Erga bara darbee taatee liigichaa ta'uun mul'ate bara kanas taphattoota qaqqaalii kanneen akka Declan Rice, Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Gabriel Martinelli faayin durfama morkii gaarii fi hawwata mul'isuu irratti argama. Ijoolleen jaargan Klopp Liverpool gama isaaniin hanqina gahumsa bara darbee isaan mudateerra damdamachuun bara kana morkataa cimaa liigichaa ta'uun deebi'aniiru. Tapha isaanii xumuraa bara darbeen dirree Anfield Roaditti morkataniin kilabootni lameen qabxii qooddachuun isaanii ni yaadatama. Barana hoo dirreen Anfield Road diraamaa akkamii mul'isaaf eegama?